Haasawwan baratamoo afaan Ingiliffaa baay'ee isin fayyadan common English conversation'iiwwan ta'uu danda'anii phrase'iiwwan, sentensiiwwan akkasumas wordiiwwan kan laallu ta'a jechuudha. Akkuma baratame viidiyoo keenya kan duraanii irratti kan darbe irratti jechuudha. Akkamitti afaan Ingiliffaa akka baruu dandeenyu karaawwan garaagaraa laallee jirra jechuudha. Kanaafiyyuu har'allee maalidha kan laallu haasawwan baratamoo yeroo baay'ee itti fayyadamnu jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan kan itti fayyadamnu. Haasawwan kana barannaan afaan Ingiliffaa keessaan isteeppii tokko ni guddistuu jechuudha. Kanaafiyyuu qophiidha. Kanaaf yaa eegallu gara viidiyoo keenyaa seennaa jechuudha. Kanaan dura garuu osoo hin seenin dura osoo hin jalqabin warroonni haaraa taatan subscribe, like gochuun irraanfatinaa jechuudha. Viidiyoo hedduu hojjannee jirra. Seentaniitillee laaluu dandeessu. Maalidhaa kunniin common English conversation inni jiranii phrase'n gaaleewwan jechuudha. Sentensiin himoonni wordiin jechoota argachuu dandeessanii jechuudha asirratti. Amma fakkeenyaaf maal jedha tokkoffaanii he arrived on time jedha. He arrived on time. Inni yeroon ga'e. Arrive gochuu jechuun maal jechuu isinitti fakkaate ilaala amma asirratti ga'uudha. Arrive jechuun ga'uu jechuudha. Sentensiidhaan yookaan ammoo himaan yoo ilaallu immoo yeroo baay'ee maal isinitti fakkaate jecha tokko kophaasaa amma ilaallu himaan yoo ilaalle bareedaa jechuudha. Himaan. Maaliif yeroo baay'ee jechaanii miti irra caalaa kan fayyadamnu waan ta'eef jechuudha. Maaliidhaaf fayyadamnaa? Hima keessatti fayyadamna yookaan gaaleedhaan yoo haasofnu sanii jechuudha. Kanaaf maal jedhaa? He arrived on time jedha. He arrived on time. Na yooliin jedhame? He arrived on time. Baay'ee gaariidha. Maal jechuudha? Inni yeroon ga'ee sa'aatiitti ga'e jechuudha. Sa'aatumatti ga'e yookaan yeroodhumaan ga'ee jechuudha. Okay, kan itti aanu ammoo we can study now or tomorrow jedha. We can study now or tomorrow. Nuti amma yookiin boru qo'achuu dandeenya. Nuti amma yookaan boru qo'achuu dandeenya jedha. Study jechuun qo'achuudha shi. Now jechuun immoo amma jechuudha. Amma yeroo kana jechuudha. Now. Now jechuun amma yookaan yeroo kana jechuudha. Tomorrow jechuun immoo boru. Tomorrow jechuun beektu miti boru jechuudha. Fakkeenyaaf amma yesterday yoo jedhe immoo kaleessa jechuudha. Today yoo jedhe immoo har'a jechuudha. Kanneen waa'ee sa'aa kana inni ilaaltan ni beektan jedhee tayyaadha. So, kan maal jedhaa? We can study now or tomorrow jedha. Nuti amma yookiin boru qo'achuu dandeenya. We can yoo jennu ni dandeenya jechuudha. We jechuun nuti jechuudha miti. We can ni dandeenya. Maal dandeenya? Qo'achuu yoom amma yookaan boru. Now or tomorrow jedha. Amma yookiin boru kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Okay, gara sadaffaa yoo deemnu amma nama tokkoon filannoon kan keeti maybe optioniiwwan yookaan ammoo wanta keessaa filannoowwan baay'ee lafa keessanii fi filannoon kan keeti jechuun yoo barbaaddan maal jechuu dandeessanii? It is your choice. It is your choice. It is your choice jedha. It is your choice. Maal jechuudha? Filannoon kan keeti. Filannoon kan keeti. Choice jechuun filannoo wayii jechuudha. Choice yoo jennu filannoo jechuudha. Okay. Kan itti aanu ammoo gara kan itti aanuu kana osoo hin darbiin dura warroonni direct online'dhaan jalqaba irraa kaastanii ABCD jettanii jalqabuu barbaaddan barumsa lakkoofsa bilbilaa keenyaan sooshaal miidiyaa garaagaraatiin nu dubbisuu dandeessanii. Kanaaf isiniif deebisnaa barachuu dandeessanii jechuudha. Online'dhaan laayivii barachuu dandeessan jalqaba irraa kaastanii kophaa keessanis yoo barbaaddan guruuppiidhaanis yoo barbaaddan jechuudha. Kanaaf nu dubbisaa lakkoofsa bilbilaa as jalatti argitan kanaan jechuudha. So maal jedhaa yoo itti fufnu? You need to take care of your health jedha. You need to take care of your health. Maal jechuudha? Fayyaa kee eeguu qabda. Fayyaa kee eeguu qabda. You need to take care. Take care jechuun eeguudha. Yookaan wanta tokko kunuunsuu jechuudha. Take care. Eeguu yookaan ammoo kunuunsuudha. Take care of yourself yoo sin jedhe amma namni tokko ofii kan kee eegii of eegii sin jechaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu qabda wanta tokko immoo akkana gochuu qabda akkas gochuu qabda yoo jennu immoo you need to jenneetoo itti fayyadamna jechuudha. So you need to take care of your health. You need to take care of your health jedha. Fayyaa kee eeguu qabda. Fayyaa kee eeguu qabda. You need to take care of your health jedha. Health jechuun immoo fayyaa jechuudha miti akkas. Okay, kan itti aanu immoo he studies English every day jedha. He studies English every day. Inni Ingiliffa guyyaa guyyaan qo'ata.
Everyday jechuun maal jechuudha? Guyyaa guyyaan jechuudha miti. He studies English every day. Inni guyyaa guyyaan afaan Ingiliffaa qo'ata. He studies English every day jedhaa jechuudha. Study jechuun qo'achuudha. Akkuma ilaaltan kana jechuudha. So, he studies English every day. So, you need to study English every day. Isinillee guyyaa guyyaadhaan qo'achuu qabdanii jechuudha afaan Ingiliffaa kana sirriitti baruudhaaf. Kan itti aanu immoo please help me. Please help me. Maaloo na gargaari. Amma fakkeenyaaf karaarra yoo deemtan namni wanta mudatu hin beekamu rakkoon garaagaraa isin mudachuu danda'a. Yeroo isaan gaaleen tun baay'ee gabaabduudha garuu baay'ee isin fayyadi. Help kan jettu tun jechuudha. Help me jechuun na gargaari jechuudha. Kanaafiyyuu karaarra yoo deemtan maybe gargaarsa wayii barbaaduu dandeessanii yookiin directionii wayii gaafachuu dandeessanii. Sanaaf immoo maal fayyadamtanii? Help me. Please help me. Yaa please more polite gochuuf yookaan immoo kan kabaja agarsiisuuf please kan jettu sana fuuldura galchuu dandeessanii jechuudha. Maaloo na gargaari. Please help me. Help me jettii jechuudha. Okay, kan itti aantu immoo it is cold today jedha. It is cold today. Har'a ni qorra. It is cold today. Har'a ni qorra. Cold jechuun qorra miti. Today jechuun har'a jechuudha. Akkuma duratti isinitti hime yesterday, today, tomorrow. Kaleessa, har'a, boru kan jedhan kana sa'aawwan kana beekuu qabdanii jechuudha. So, it is cold today jechuun har'a ni qorra. Mee jedhaa har'a ni qorra jedhame? It is cold today. Okay, baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Warroon direct onlineidhaan barachuu barbaaddan irraanfatinaan dubbisuu dandeessanii karaa social media garaagaraa kan barbaaddaniin jechuudha. Irra jirra. Okay, inni biraa immoo can we study together jedha. Can we study together? Waliin qo'achuu dandeenya? Study kan jettu sana yeroo baay'ee fayyadamaa jirra laala. Study jechuun qo'achuu jechuudha. Can we study together? Waliin qo'achuu dandeenya? Waliin qo'achuu dandeenya? Can we study together? Jedhaa jechuudha. Waliin qo'achuu dandeenya? Jedha. Okay, kan itti aanu immoo together jechuun waliin jechuudha. The weather is very good. The weather is very good. Weather jechuun maal jechuudha? Weather jedhame weather baay'ee gaariidha. Qilleensa jechuudha yookaan haala qilleensaa jechuudha. Haala qilleensaa jechuun maal jenna? Weather jennaa jechuudha. Haala qilleensaa weather. Weather. The weather is very good yoo jennu qilleensichi baay'ee bareeda yookaan baay'ee yoo sitti tolu oh the weather is very good jechuu dandeessaa jechuudha. Weatherichi yookaan ammoo qilleensichi baay'ee yoo sitti tole jechuudha. The weather is very good jechuu dandeessaa jechuudha. Qilleensichi baay'ee bareedaa kan jedhudha. Kan itti aanu immoo mee viidiyoo kana like godhaa. Eeyyaan. Eshi kan itti aanu immoo I want to tell you something jedha. I want to tell you something. Wanta wayii sitti himuun barbaada jettanii itti fuftanii jechuudha. I want to tell you something. Something jechuun wanta wayii jechuudha. Wanta wayii. I want yoo jenne immoo nan barbaada jechuudha. Want barbaadu. I want to yoo I want to tell jechuun immoo himuudha. I want to tell you something. Wanta wayii sitti himuun barbaada. I want jedhame. I want okay to tell you something. I want to tell you something. Wanta wayii sitti himuun barbaadaa kan jedhudha jechuudha. Egaa akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Kanuma barumsa garaagaraa viidiyoo seenaa laalaa gara viidiyoo 400 olii baay'ee kan isin fayyadu. Sirriitti sadarkaa keessan kan isin guddisuu danda'u. Laaluu dandeessanii argachuu dandeessanii jechuudha. Viidiyoo itti aanu irratti immoo maal barannaa? Bedroom vocabulary kan jedhaman yookaan ammoo maalidhaa? Mana ciisichaa keessatti jechoota jiran ni jiraniiti kan akka siree ni jira kan akka wanta akka iddoon ciisichaa maal jedhama akka firaashii yookaan immoo hawsaa maal jedhaman kanneen barannaa sirriitti qabattu jechuudha. Kanumaaf ammaaf bakkuma irratti nagaanuuf ta'a yaada yoo qabaattan nu barreessaa akkasumas ammoo teelegiraamaan, iimoodhaan, waatsaappiidhaan isoo nu